Kaasee akkaan hojii kamuu dhiisuun mul'ata nama collee jiru qofatti xiyyeeffachuun deemaa akkaan jiru nama quba qabaja. Ani kanin gama ogbarruu seene waan qarshii qabuu fi miti. Ilmaatu qarshii bira darbee nama qarshii kaayyoo kiyya galmaannaaf gaha jedhee yaadu hin qabuya. Akkana jechuun koo waan sirrii akkaan hojjedhuuf karaa naccu fayyachuu kiyyaa mitiyya. Hanga ammaatti kitaaba kana qofa osoo hin taane kan biraas barreesseen jira. Kitaaba nama collee maxxansa takkaffaa akkumaan xumureen manneen maxxansaa baay'ee deemee dubbiseen hangaan danda'e maxxanfachuuf yaaleen jira jaa. Eegasii manni maxxansaa tokko akkaan qaama mootummaa gulaalchisuu qabu natti himee jaa. Anis tole jeen gara magaalaan jiraadhu lafa seena qabeetti gara Calanqootti deebi'ee waajjira aadaa fi turizimii aanaa meettaa kan yeroo saniif adde Muluukaa Jamaaliin hoogganamu dhaqeen dhimmicha ibsee fi waan irraa eegamu akka raawwatan waliin dubbannee turre jaa. Eegasii ammoo ani hanga kitaaba kiyya ilaalamee waraqaan ragaa fi deeggarsaa naaf kennamutti anis kitaaba biraa barreessuu ittiin fufe jaa. Okay, kitaaba nama collee kana malee eega mootummaa wajjin waliigalee waa hunduu godhee ammallee kitaaba biraa barreessuu itti fufe. Yeroon qabu akka na jalaa hin qisaasofne kitaabuma collee kana maxxansa lammaffaa fi tokkoffaatti addaan baasee barreessee hojii kiyya kana eegaan qoratanii ijoogummaatiin laalanii booda waraqaa hojicha qulqullinaa fi bu'aa dhaloota jidduu galeessa godhachuun isa waajjiraalee mootummaa bulchiinsa aanaa Gooroo Muuxii, bulchiinsa aanaa Meettaa, aadaa fi turizimii godina Harargee Bahaa fi bulchiinsa godina Harargee Bahaaf naaf mirkaneessee ture jaa. Qabxii guddaan itti deemu bakka tanaan argeeffadha. Ani biizinasaan ittiin kitaaba maxxansee raabsuu fi maqaa ittiin dhahadhee ispoonsara barbaadadhu waan hin qabneef hojii hojjedhu qulqullummaa fi bu'aa namoonni biroo irraa argatan jiddugala godhadheen hojjedha. Tokko naa qabadha amma. Osuma kanaan jirru guyyaa tokko nama obbo Juneedii Hassan Takkaa'uu murtii jedhamu goobas. Amma bakka tanaaf hin deema sirna dhageeffadha. Irraan isin deebi'a. Osumaan kanaan jiru guyyaa tokko nama Hassan Takkaa murtii jedhamu kanaaf bilbilee akka ispoonsara naaf barbaaduun gaafadhe. Inninis ifiifuu kitaaba maxxansuuf akka barbaade natti hime. Isii galee malaan ifiifuu kitaaba maxxansuuf barbaadee garuu waan barreessu dhabee taa'aa jiraachuu natti hime. Maqaa kiyyaa fi kan isaatiin akka goonu na gaafate. Yeroo jalqabaa namni murtiidhaaf bilbilee mucaa kana. Eega bilbilee fi rakkoo biizinasa itti himatee booda murtiinis yaada kitaaba barreessuu akka qabuu fi kitaabicha ammoo waa'ee maalii akka barreessu waan wallaaletti hime. San boodarra maqaa isaan lamaanitiin kitaabni akka ta'u murtiin gaafate. Ittiin siifuu kana dhageeffadhu kutakka. Akka goonu na gaafate namoota kitaaba gatii gaariin bituu danda'an hedduu wajjin kun olaa murtiin amma akkas jedhan namoota kitaaba bituu danda'an hedduu wajjin gatii qarshii bituu danda'an hedduu wajjin hariiroo qabaachuu natti hime. Anis kitaaba bakka lamatti qopheessuu kiyya itti himeen gaafii isaa irratti hundaa'uun yoo naaf amanamte qofa PDF kitaabichaa akkaan erguuf danda'uun itti hime. Goobas PDF kitaabichaa ergeef eenyu mucumaa ergeef maal eega waliin dubbatanii booda. Amma itti fufa ammallee. Akkumaan ergeetiin ilaalee natti bilbilee waa'ee akkaan itti bira deemu qofa natti dubbate. Eega inni PDF kitaabichaa ergeefiin booda murtiin maal jeen mucaan kun qaamaan akka isa bira dhufu gaafatee jechuudha. San bira waliin dhaqanii maal akka isaan godhan asuma jira waliin dubbina ammallee. Deemu qofa natti himee annaaf hin mijjatu jennaan yoo rakkoo qarshii ta'es nin jira humaa hin yaadinnaan jee akkaawuntii koo irratti maallaqa tiraanspoortiif ta'u naquun na waare. Murtii maallaqa tiraanspoortii mucaa kana ergeetiif bira yaale. Inni kun jalqaba beekadhaa. Yeroo takka muti godhadhu firii ta'e yeroo takka muti godhi. Immoosara ta'uu naanaqee na waame anis tole jedheen bira deemee wal argine jaa. Yeroo haasofnu ani kitaaba takka lakkoofsaan kuma takka ta'u naaf maxxansi waan hafe maallaqaan na gargaare namoota ani qunnamuu barbaadu na qunnamsiisi jedheen akkasumas hojii kiyya hunda jalqaba hanga dhumaatti karaa miidiyaa hawaasummaa isaan akka na gargaaruun himeefi. Inninis maal jeen tole jechuun yeroo saniif agandaa isaa fi fakkaattota isaa bocamaa ture fakkeenyaaf waan akka dirree dhawaa keessa lixanii achumaan itti fufan jaa. Irra gatu taa'an ammallee yeroo takka eegasii bilbilaan wal quba qabaannus haala kitaabni irra gahee na dhoksuu fi na burjaajeessuu itti fufe. Amma asirratti qomiidha. Kajalqa firii tanarraa muti godhi yookaan hoggatiin si buusa. Hogga balagee.
اوكي يرو جال كبا كولي قال نتي ما تري ولي قال تي خسيتي مرتين ما غندا دردا وجين يرو كجلا فدته ما اي غسل بلبل اول كوبا كبني امو مرتين كتاب اويسو اسكتي ايغي كسل دغه فداتي اتفو فكنيا ولي قال تنتي يرو اني ديغرسا gosa kamiyyuu barbaadu akka nagar gaaruu ture garuu yeroo takka ani ilma qotee bulaa ta'uun kiyya qonnaa badheessa arfaa isaatiif qarshii barbaachisu akka ergu gaafannaan yeroo torbee takka hin caalle akkaan eegu na gaafate hanga ammatti birrii shaayii bira hin dabarre takka naaf erge jaa agartanii jarana rakkoon guddaan takkaa'u wanni amma rakkoo tana hunda uume rakkoo qarshiiti kan irree isin hin jawsan tokko mucaan ammoo komii qarshii rakkaasaa jira warri isaanii wajjin jaarsummaa turan kan hin asin jawulleen maallaqa akka inni kennuuf gaafatanii illee waan seenaa san kennuu dhabuudha. وين كتابة خشتين كم نفجلا ختامنا خم كاتة ولا وني ولي قالوا برون كم قاعد كتير هذا واحد دو كيسة تعاسة تفهمون أو برباكي سو باتس وني أمبر باتو كتير أنا حزنو بسيط كله كتير يا سامو تيمو تو منك دبين كرشي ini basically osa bagana gyan dufte dubbi karshi ni fadi fakati ko ban barbado silayo na ayyam tan kala to ni asu dubbin karshi ni fakati ga mucani sa gabbe ne ko karshi ti khaju si machu isarra dagenya amma mo wali galle jirra kitabni khamucha kate atis kuni wanga ba enyu number mo kana sirrit male ya akasi baka khanu ma mucana dole no ba buta jarrana khanna me dubbo ayye bareedaadha dhaggeeffadha nyaadhu warra gowwaadha alaa dhaganii jedhanii an dubbiin tiyya namoota hin taaneefis ni jirti ni beekaa garuu baaleenis ta'ee booleedhaan dubbii tana itti seennee numa xumurra ta'a akkanaan jaa as keessa laal seenaan duratti muut godhadhaamee kutaa awo jaalibsa maaliif muutiin godhe qo'e sagalee sirraa jira oguta kabut godhadhaamee jira erfoona ka aya amma sirraa yemi sirraa jira amma kanuma taa'ee takka muutii qabat obsaatti namni lama haqa maallaqaanis ni finna inshallah rakkoo yoo obboleeyyan keenyaa yoo maallaqa taate maallaqaanis itti seennee ni finna wanni ni nan jechuu barbaade maalii yoo jettan akka aduu baatee tanatti kitaabni haa obboleessa keenyaati mucaa kan eenyu maqaan isaa Iskendari murti guutoo cabataadha seenee murti guutoo sakarraa qaba abbaan kitaabaa mucaadha dhaggeeffadhaa waaniin isinii himurraa yaa dhiisi afaan kiyyatti haftu amma wanni niin isiniin jechuu barbaade laala namni lama maymaayisa Oromoo jallaa tokkotu jira ka dogongoratti bahe namni lama haqa wajjin hin qabu kajuu ni hijiba wanni suni namni sadii haqa wajjin qaba sadeen haqa wajjin qabu yoo nu himii ka jettan taate yoo bakka cubbuudhaan dhaabbanneetta malee namni sadeen wajjin haqa qabu abbaa harreedhaa harree waraabeysaatu wajjin haqa qabaate jan akkamittennaan waraabeysi harreedhaa ari'u jira lubbuudhaaf harreen dura fiigdi harreen isa qabdi abbaan harreedhaa jala fiigaa inni isa qabdi harreen sunis lubbuu isiidhaa baasu waraabeysi qoonqoodhaaf jala fiigaa kana isaan sadeenuu mana wadaajaa waliin lixan jaan hoggaa waliin lixan maal godhan duuba yaaboo mee dhaabbadhu jaaniitiin wadaaja godhanii waraabeysaaf cumaa naqan jaan isinirraa hin gabaabsa haqasaa fudhate waraabeysi harree garbuudha duran naqanii lubbuun isiidhaa baate abbaan harreedhaa makiinaa isaati harreen tuni makiinaa harkate akkasin namni sadeenuu haqa wajjin qabaatee kana taakka inni lammee isaadhaa dubbii tana yoo ajandaa godhachuudhaaf deemtan malee namni itti lakkaawamu dubbiin tuni maasaan jara keessaan laalamteeti dhumtii yoo akkasitti lakkiyattaniis asumarra muutu nuu gootanii ijoollee lameen fiddanii murtii itti kanninee ana kaduro maallaqa duraan 200 baasu an obboleessa keessan obsaa Austraaliyaadhaan jira alhamdulillah haati kaatu guddattu kaazinoo baadaas waan irra kaawunaa beek namoonni kanarratti hirkataniiti akkuma seenaa ta'e saamaadhaa turanitti divide role systemiin addaan nu baasanii ijoollee walitti dha'uudhaaf deeman dooral 200 jechuun maallaqa Itoophiyaadhaa gara 26 ta'a achirratti atiis irratti hirmaattee kunis irratti hirmaata akkamitti wanni sun kabanamu takkaffaa murti guuto waan kana cabataadhaan seenee maqaan kiyya keessa galaa maali hayni abbaadhaa deebi'ee hayni abbaa deebi'ee hoggaan jiru murtiin tumuramtee mucaanis dhugaa quufee rakkina maallaqaa mucaan qaba kuma 100 labatee humni 100 sun gahaadhaa miti mucaa labbatti irra kaa'uu kee duraan carqii jiiseetii jarra kaa'uudhaa kee
amma kanaan saahiba dhugaa rabbii sayyoo gaafanne ani uumamu mucaa kanaan beeku amma Facebook irratti akkuma jaataa beeku akkumaan eenyu beekutti murtii guuta hin danda'u mas mucaa murtii guuta wajjin qabsoo yooniin sena jee hin danda'u murtii guuta ammoo yoo nugate dhiisaa ijoollee biroo silattuu amma sagateen wali buusuu barbaaddu jala yaateeti akka maaliidhatti adda baasuuf deeman akka maaliitti adda baasuuf deeman asirratti hirkatanii murtii guuta dhawamni siyya dhawamni iskeedar dhawamni sakiyya